filmaanni kee lamaan an jette. Yaa YouTube filachuu yookaan ana filachuu. Yaa ana filachuu. Ganama deemaa faayidaan qabne keenaa ilmi garaa jazaa barbaadana YouTube fi ana adda filachuu waan takkeenaan YouTube filatee. Raadisa. Sufira. Yaa akhi kan injin kaati maal. Anjoollee tanaaf ni si barbaada malee maaliif si barbaada? Isaan raadhiitti amma viidiyoo tana. Laa jechuun waan naaf isi gidduu yeroo kana viidiyoo irratti barbaadu sun barbaade. Is rakkadheetuma ijoollee tana. Maaliif inni baharaa nun galchi? rakkattuuf hin jirtu abiyyee maal taate miti jechuun ijoollee illee si gargaara. Rabbileen sodaanne cubbuun irra tolte waan garaan kee adeegooti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota fi kabajamtoota maatii chaanala keenyaa hundi keessanuu bakkuma jirtanitti gaa salamtaan teenya ta'uun irraa buqaatee isin haadha qabdu isin jechaa dhagaa waan addaatiin isin ilaalni jirra jechuudha. Akkuma gatan kun har'aan tana mana yaaddootiin argama. Haati mana yaaddoo YouTube dhiisii jechaa turte. Isaan raadhiitti amma viidiyoo tana. Laa jechuun waan naaf isi gidduu yeroo kana viidiyoo irratti barbaadu sun barbaade. Anuma rakkadheetuma akkaan fudhachuulee ta'u. Ijoollee kana haadha biyyaa galfachuu barbaada. Okay gaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya yaaddoo fi haati manaa yaaddoodha itti wal dhaban waan birootiin waldhabbii biroo hin qaban. Waldhabbiin isaanii sababa yaaddoodhaan YouTube dhiisee takka ana filadhu takka ammoo YouTube filadhu jetteen. Yoo ana filattes wajjin hin jiraadha ilmaan kee wajjin guddifadha. Yoo ammoo YouTube filatte YouTube keetii fi atis YouTube keetii lagadhu ilmaan keetis guddifadhu jettee erga deemtee guyyoota sadii bullee jira jechuudha. Waan jirumee hordoftoota keenyaaf. Miidiyaa irra baasuun barbaanne maaliif eenyumaa utaanaan biyya ormaa jirra hin rakkata namni. Dhugaa. Ammoo isin dhugaadha waggaa sadeen irraa YouTube kana dhiisii naan jette. YouTube kana hin dhiisuu jeetuma calliseetuma madarabu jira. Eeywa. Ammas bara dheengaddaa dhiisii naan jette. Hin dhiisuu jeetuma itti fafe. Amma baranaas yeroo baay'ee dhiisii naan jechaa turte. Atu YouTube irraa dhabamtee turte. Anu dhabamee ture ji'a torbamoo akkasii. Maaliif hin jeen YouTube kana YouTube jettee deemaa oolta. Waan ati YouTube kana irraa fuutuun agarre maallaqa ati fiddees hin garre. Hiriyaan ta'e taan Suudii deemte dalagatte biyya galte mana ijaarratte konkolaataa bitatte ati hoo maalii? Ati yaadni kee kun maalii si wajjin jiraachuu hin danda'u? YouTube kana dhiisiitii dalagaa mana arabaa seeni dalagadhu naan jette. Filmaanni kee lamaan naan jette. Yaa YouTube filachuu Yookaan ana filachuu. yaa ana filachuu. Amma isin waan akka ifirkaaftuu beekta. Amma duruu afaan duruun dubbattu taa'imee jalatti ta'e. Duruun dubbattu. Ijoollee tana akkuma beekamu namas keessaan qabu. Dhugaadha. Nama na gargaaru jiru. Jala mararamee dafee YouTube ni dhiisa. Kottu deebii wantaan anjee akkasiin deebitu. Akkasuma godhu barbaachisa. Ana ammoo YouTube hin dhiisu. Fakkeenyaaf amma YouTube dhiisee maaliin hojjedhame? Jechuun YouTube jechuun namarratti dalageef biizinesa guddaadha. Yeroo hedduu aboo maaliif si wajjin haati manaa teessee hin dalagne geetiin gaafachaa ture. Ati immoo hedduu icciitii illee natti himne bakka dhiyeessu tabeeta waan hin jennu illee hin beekne. Anis rakkadheetuma ijoollee kana maaliif inni baharaa nun galchina? Wanni rakkattuuf hin jirtu abiyyee maal taate miti illee si gargaara. Ammas garuu barbaaddeenu nama si gargaaru tokkoon jechuun akka kiyyaatti ammas deebi'ee haadha manaa teessan illee itti bilbilee deebisuudhaaf ni yaalla. Hordoftoota kabajamtoota keenya akkuma yaaddoo irraa dhageessan kana yaadni jechuudha. Waldhabbii isaan bira jirtu jechuudha. Bireetii fi isin dhageessa. Haadha manaa yaaddooti waliin haa dhageeffamne. Halo. Assalamu alaikum. Ana Raajuudha. Akkamii nagaa? Siif yaaddoon waldhabbiidha qabdanii jechuudhaan amma yaaddoo irraa dhagaye mee yoon isin gidduu ilaale akkam jettan? Jechuun kan YouTube irra obboleetti biizinasa nama beekutti osoo ani jechuun osoo ati wajjin dalaydee hin barbaada beektaa akkasiin jechaan illee ture garuu ilmaan irra dhiiftee deemuun rakkoodha haayya. Daddareetiin deemaa YouTube fi ana adda filachuu waan takkeenaan YouTube filatee ganama deemaa faayidaan qabne keenaa ilmi garaa jazaa barbaadana. Hayyee. Kutubba. Kanaafuu YouTube kan ajaa'ibsiisu YouTube irraa Daa jechuun kaasila waan akkasii jechuun akkasiin jedhamu beektaa haa obboleetti osoo fi walii isin galchee jechuun ati ilmaan keessa deebitee walumaan dalaydanii YouTube osoo waliin dalaydanii kam jettaa akkam dalaatan? Ani YouTube dalaguun barbaadne dalagaan duratti ani YouTube dalaguun
dhiisee cufiirra. Yaa akhi kan hin jingaati maal. Ijoollee tanaaf ni si barbaada malee maaliif ni si barbaada? Yalla halas ijoollee keessa maan deebinee jechuun yuutuuba inni haa dalagu. Kanaati baay'ee maddisiisaa deebi'a. Ati karaa gabaabatti yoo inni yuutuuba dhiise malee ilmaan ittiin deebi'u haa usiree ittiin deebi'u yaadni kee kana fakkaata. Iya kami cun خلاص لقيت أيه oke gaafa duttaa kabajamtoota keenya jechuun isiinis kun akkana jettee sagaleedhaan akkana jettee jechuudha. Yuutuubaa fi anaa fi yuutuuba keessaa tokko haa filatu jetteeti waan kana lafa keessa jechuudha. Amma mucaa kanarrallee shamarran lamaan kana turan rakkisa maaliif rifeensa isaanii tolchuun beeku malee wanti biraa kan harkisullee hin jiru. Ammallee rakkatee namaan galchee galu san jalaan deemu jiraamti jidduu sana. Amma wayitaana nan tanarraa bu'u tanaan na qabate kun osii mana keessaa dhuftee. Bunsi bilbilees silkii ta'e kaaftu silkiin ta'e biizii jettii cufa jettii biizii jettii. Bilbilumaa ofirraa hin cufe beekteen. Aywa. Jechuun ana mala dalagaa hin deemu jira qubaas hin qabu jechuun kanaatu mudatee si mudatees waan itti himne jechuun inshaallah mee khayrumaa fi khayri. Silaamii sitti mamati. Alam tokko natti himne silkiin ta'e garamarraa eegan galgalee biizii numee sababni akkamitti yuutuuba sababni yuutuub dhiisiidha. Aywa. Jechuun kan karaa tokkotti waan hubatu hin qabdu ati. Ogullaalee jechuun yuutuuba keessatti illee waan gaarii takka dalagaa waan gartee silaa namaaf illee ta'u waan hordoftootaaf illee ta'u waan gartee nama bashannansiisaadhe waan daldalee waan daldalee keessaa takkin tollee jiramu. Yuutuub faayidaa nuuf hin qabu dhiisi gabaabumatti. Hinaaffaa qabdu dhugaa waan isin hin qabne sirra hin qabu. Dhugaa. Hinaaffaa silaa waan dhalaafarraa hinaafteetti waan akkanaa kana hojjettiin jaame hinaaffaa hin qabdu. Utiin kun akka namaatti taanaa. YouTube kanarraa maallee natti fuutu hin jiru. Dhiisii dalagaa dalagadhu kan inni ifaa jengiyya. Waggaa sadii guutuu waan kanaan dalagu jiraami. Kanaafuu waan kana dhiisuu hin barbaanne. Ani akka ati dhiiftuun hatiyyaafuu namni kakaasee gara YouTube waan fide tokkoffaan si ilaaladheeti. Naasirraa deema. Ijoollee tana keessa taa'adhu hin jeen. Hayyee. Ijoollee keessaa sin taa'u yooti YouTube kana dhiifte takkaa'u gurguratte niin ta'a jetteen. Biizinazaa jettee itti himuudhaaf hin shaakallee. Wanti hin halas gaa jechuun hordoftoota kabajamtoota keenya haasawallee dheeressuun hin ta'u maaliif haadha mana yaaddootii fi yookaan obboleetteenyaa fi yaaddoo gidduu rakkinni jiru kana jechuudha. Ani viidiyoo kana kan waraabu jiru innilleen bakka waraabi yookaan immoo gammachuu qabaatee akkuma fuuldura isaa agartan jechuudha. Yaaddoon akkam ture. Jechuun wanni guddoon takka ilmaan fayyaa qabanii dhugaadha. Ijoollee keessa jira. Isiillee bira deemtu. Garuu rakkinni akkuma jirutti tahee jechuudha. Namoonni ilmi dhiiraa hogguu rakkina hogguunii fi ilmaan keessa taa'e maal tokko mudatu anarraa'u ni beeka jechuudha. Haati manaa osoo jiraatte gammachuu qabdi ijoolleen waa hedduudhaatu jira garuu gaa'amee taaftes gara duubaattiin walitti gidduudhaaf fixuudhaaf ni shaakallaa viidiyoo sana osoo hanga xumuraatti ilaalin osoonii fi warreen gartee jidduu fi fuula duraa fi gara boodaa ilaaltanii koomentii nu barreessitan koomentii barreessuu irraa qottobaa. Kuni taatee biyya namaa tana keessa nurratti haa jiru. An jettuun mee hordoftoota keeteenatis. An hordoftoota kiyyaa waan hin jiru qabu. Hordoftoota daawwattoota keenya yoo amaraajuun itti bilbilee haasofsiisee hin dhufu anaaf yuutuub keessa tokko haa filatu jette bakka isin jirtu isin didde yoo deebuu baatte ani ijoollee tiyya fuudheetiin biyya galfadha. Alhamdulillahi harmeen tiyya ni jirti abbaan kiyya ni jira. Ijoollee tiyya isaan biraan geeffadha. Isin yoo achiin haftes hafte. Ammoo ijoollee tanaan addara. Ijoollee fi isii wal dhabsiisuu barbaadu. Maaliif anillee nama yaaddoo otoo dogoggora. Maaliif biyya namaa tana keessatti ijoollee tana itti cinqanneeti itti dafqinee ijoollee tana sadarkaa tanaan gahii yaadne. Kanaafuu rakkoo guddoo sirraan gahuu hin barbaadu. Viidiyoo kana daawwattee yoo deebite. Yoo deebuu baatte immoo ijoollee tiyya biyya galfadhe hin qasuma qofa. Daawwattoota keenya galatooma. Qofa amma rakkinni guddaa wanna ta'u jiru akkuma dhageessan eessa jirta oguun jeenis bakka jirtu nuuf himuu diddee lammaffaa ammaas anaa fi yuutuuba keessaa tokko haa filatu. Rakkinni guddaan kana jechuudha. Yaaddoon ammoo akkuma gartan jechuudha
nama intarteetii dalaguudha nama waan nama bashannansiisa dalagu yuutuuba dhiisuu hin barbaanne isii tana akka gartee itti gara yuutuubaa dhuftee ilmaan keessatti deebitu isinis tana jabbareetti jalatti nu barreessaadha waan nu hordoftaniif waan nu wajjin turtaniif baay'ee dhaggalatoomaadha bakkuma jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu nullee akkasumatti nageenyi nuuf haa baay'atu salaamullaa.